Nagaan siniif haa ta'u saba Waaqayyoo akkam jirtu har'aa akkuma dubbachaa turree mul'ata Yohaannis ilaallaa. Mul'ata Yohaannis kana amma ilaallee sagantoota afaan hundumaatti yoo xumurreef yoo Waaqayyo nu gargaaree xumurreef sagantaa keenyaaf hundumaatti mul'ata Yohaannis kana ilaalla. Mul'ata Yohaannis kana gara dubbii gosoota hin galiin waa dubbachuu barbaada. Bara dhumaa keessas yeroo dubbachaa turree mul'ata Yohaannis kun baay'een isaa bara dhumaa keessaa haruma yeroo dubbannu argitu mul'ata Yohaannis boqonnaa afurii achi waan sichi ta'udha hundisaa. Kanaaf tokko sammuu barbaada hubachuudhaaf baay'ee qalbifattanii ilaaluu barbaachisa. Akkasuma immoo hojii kanaaf waan barbaachisu kitaaba jedhamullee hojjechuudhaaf yaalleerra piroosii jalqabne qabna. Adaraa nu bukkee akka dhaabattan jaalala gooftaan sin gaafanna. Namooti Waaqayyo qarsiisni kennee hojii mootummaa Waaqayyo kana keessatti bu'aa buufachuu gaaf tokko Waaqayyoon fidattanii amantan akka nu deeggartan akka nu bira dhaabattan siniin jenna. Namoonni fedhii keessan jiraatu namoonni Waaqayyo keessa keessan kaa'ee akkaawuntii irratti gashuu dandeessu akkaawuntii argamu irratti hojiin kun kan asirratti galu Waaqayyo kan argu hojii wangeelaa kanatti hojjechuuf tokko dhimma bara dhumaa kana barreessuudhaaf waan rakkisu hin jiru barreessee fixe lafa kaa'eera hojjechiisuudhaaf gara kitaabaatti geeddaruudhaaf garuu qarshii barbaada yeroo ammaa immoo kitaaba hojjechuun baay'ee ulfaateera tokkosaa birrii 250 ol gara isaatti deemaa jira waan ta'eef namoonni keenya yoo nu gargaaran dubbiin kan nama biraa godhamee namoonni nu gargaaru jiraatan itti fufna akkasumallee namoonni keenya nu gargaaranii uummanni keenya Oromoon afaan isaan taa'ee dubbii kana dhagaa jiru yoo nu deeggeere yoo mul'ata kana bira dhaabatee gargaare hojii itti fufna. Yoo hin gargaaramu ta'e garuu kana caalaa deemuun nu rakkisa waan ta'eef isinitti illee wangeela kana keetti himuun nu rakkisa waan ta'eef dhaabuudhaaf dirqamna waan ta'eef adaraasuma nu cina akka dhaabattan TV mo'aa kana akka gargaartan jaalala gooftaan sin gaafan bira akka dhaabattan namooti Waaqayyoo qabeenya isinii kennee manaa qabdan Waaqa harka keessan keessa kaatee jiru isin bira kaatee jira waan ta'eef hojii sanaan hojii wangeelaa hojjedha jechuun barbaada. Kana isin dirqisiiftuu hin taane jaalala buleessummaadhaan isin gaafadha Waaqayyo bara keessan eebbisu. Har'a mul'ata Yohaannis ilaalla. Mul'ata Yohaannis kana har'a dubbachuudhaan waan namaa galu dhiisuu danda'a. Moor nama bira ga'ee kitaaba isaa barreeffamee dubbifameetu namni dubbisee gaariidha. Sana hojjechuuf egaa akkuma isinitti himedha. Waaqayyo isin eebbisu waan hundumaa fi ulfaadha. Mee amma xiqqoo galateeffannee gara dubbii keenyaatti darbina. Si galateeffannaa yaa Waaqayyo bara baraan Waaqaaf lafarratti galanni siif haa ta'u. Akkuma yeroo nu laattee yeroo dabarsine hundumaatti nu gargaaraa turte kunoo har'as yaa gooftaa dhimma jireenya bara baraa wajjin kan wal qabatu dhimma guutummaa waaqummaa keetiin kan wal qabatu mul'ata kana ilaaluuf mul'ata Yohaannis ilaaluuf jalqabneerraa harki kee ayyaanni kee nu gargaaru sammuu hubatu nu laadhu yaa Waaqayyo gadi qabnee dubbii kana hubachuu akka dandeenyuuf qalbii keenya bani yaa gooftaa sammuu uumamaan calluma innee finnee nuun galu wangeelli adaraa afurri keenya ibsu sun sammuu keenya nuuf ibsu dubbii kee akka dhageenyuuf ayyaana kee nu baay'isi anas as taa'ee dubbatu bura tokko dhaggeeffatanis gargaari madhumaatti nu wajjin ta'i maqaa Yesuus jettee ameen. Mul'ata Yohaannis kana ilaallaa gara mul'ata Yohaannis tun galimee waa'ee Yohaannis ilaalleetu gara mul'ata isaa Yohaannis jechuun eenyu? Yohaannis jechuun bartoota gooftaa duukaa turan keessaa tokko ilma Zabdiyoos obboleessa Yaaqoob ture. Maatiyos boqonnaa 4:21 gaafa dubbifattanii ituu abbaa isaanii wajjin qurxummii qabanii Yesuus dhaqee na duukaa bu'an naan achumatti abbaa isaanii dhiisanii kiyyoo dhiisanii Yesuus duukaa bu'an jedha. Kanaafi Yohaannis jechuun bartuu Yesuus ture. Yohaannis Yesuus wajjin akka foonitti gaafa lalamu akka durbiiti waliif. Haati Yesuusii fi haati Yesuus Maariyaamii fi haati Yohaannis obbolaa turanii jedhama. Yohaannis kun wangeela tokkoo fi ergaawwan sadii barreesse. Wangeela tokkoo fi ergaawwan sadii fi mul'ata kana wajjin yommuu walitti qabamu Yohaannis mul'ata isaa kanaan ergamaa kitaaba 5 barreessedha. Wangeela tokko barreesse, wangeela Yohaannis beektu, erga Yohaannis jalqabaa, erga Yohaannis lammaffaa, erga Yohaannis sadaffaa isaan afurii mul'ata kanaan 5 barreesse. Bartoota gooftaa duukaa turan keessaa namni umuriidhaan jiraatee seera uumamaan du'e Yohaannis kana duwwaadha. Akkuma yeroo dhiphina Kiristoos keessaa hirmaachuutti ilaallee ergamoota gooftaa duukaa turan ta'etti akka isaan du'an erga ilaallee yeroo ilaallee namni uumamaan jiraate umurii isaa jiraate namni du'e ergamaa Yohaannis kana duwwaadha. Yeroo mul'ata kana argu Phaaximoo jiraata. Phaaximoo biyya Phaaximoo jiraatu lola Phaaximoo jiraattu keessa dhaqeechitti mul'ata kana argaa. Mootummaa Roomaa Doomitanaan jedhamaniin Efesoonii fuudhamee Phaaximoo biyya bishaan gidduutti geeffame odola galaana ageena kaaba Giriikitti geeffamee hidhaa ture. Yeroo mul'ata kana argu achi taa'eetu hidhaa kana argaa. Mul'ata kana immoo waldaa Efesoon ishee keessaa fuudhamee barreessa. Waldaa Eesiyaa xiqqoo jechuun waldaa torban kee barreessuun naannaa Efesoon waldoota turan. Rivaayivaalii Efesoonitti ta'eeraan kan kee waldoota dhaabbatanii naannaa sana jiranii yeroo qabame immoo waldaa kana ture waan ta'eef warra kanaaf ergaa kana barreessa. Nama zayita bulluqaa keessa buufnaan fayyaa ba'e nama summii obaafnaaf fayyaa ba'edha ergamaan kuni. Du'uu dide ajjeesuu barbaadanii waan isaan hin godhin jiru. Garuu du'uu didee du'uu waan dideef immoo qabanii biyya Phaaximootti geessan biyya Phaaximoo kunis iddoo rakkisaadha. Biyya Phaaximootti geessanii zayita bulluqaa keessa miila isaa kaa'anii iddoo baay'ee dilarraa immoo fuudhanii miila isaa kaa'u haala ulfaataa keessa ture jechuudha Phaaximootti.
Kan nama dhibu garuu inni yeroo ergaa barreessu miila zayita bulluqaa keessa na buusanii achi immoo fuudhanii jallarra kaanii gubachaa jira dhee barreessa miti. Yesuusiin argee dhee barreessa yeroo barreessu. Kan hundumaa godhanii duudinnaan nama gadhiisanidha. Umurii waggaa 100 du'ee kan inni mul'ata kana barreesse yookaan kan inni kitaaba mul'ataa kana barreeffame immoo kan inni barreesse bara 95 amma 60 ture. 95 amma 60 ture. Waa'ee waanis beekuu waan qabdaniifin amma kana keessa dubbadhe waa isa dubbadhe. Kan hundumaatu miidhamuu inni garuu yommuu barreessu zayita bulluqaa keessa na buusanii baay'ee rakkadhe baay'ee dhiphadhee jedhee barreessa miti. Guyyaa gooftaa jedhametti hafuuraan guutameen sagalee duuduba kootii na waamu dhaga'e jedha. Haaleluyyaa. The Lord's Day jedhama. Guyyaa gooftaa kan jedhamu kuni guyyaa gooftaa Yesuusitti du'aa ka'e guyyaa sanbata guddaadha. Mee asitti waan dhaggeeffadhaa. Kakuu moofaatti sanbanni gaafa qidaameeti. Sanbati inni eegamu kakuu moofaatti gaafa qidaameeti sanbanni isaan eegan. Sanbata guddaa jedhamee gaafa namni lafaa waan fuune gaafa qidaameeti. Sanbata guddaan jalqaba torbanii jedhama. Obbolonni keenya tokko qidaamee kan seera waaqayyoo ta'an eegan jiru. Kakuu haaraatti garuu qidaameen sanbata guddaan sanbata miti. Sanbatni keenya kakuu haaraa Yesuus. Maaliif jennaan boqonnaadha gaafa sana akka boqotan guyyaa jaha hojjedhaa torbaffaa boqodhaa jedhe boqonnaadha waaqayyo isin boqotedha. Kakuu haaraatti boqonnaa kan namaa ta'u Yesuus dhufeetu isin baan kan sitti ulfaate dhabuun hundumtuu gara koo kottaan immoo isin boqochiisaa erga dhee booda sanbatni boqonnaa ture Yesuus ta'ee nu dhufe boqonnaan kakuu haaraa keessatti Yesuus malee gaafa qidaameef sanbataa ta'uu isaa miti kanaan seera goonee ittiin deemuu keenya miti. Guyyaa gooftaa guyyaa jedhametti jedhaga rakkachaan ture na hidhaa turanii zayita bulluqaa keessa na kaahan jedhameti yeroo ergaa kana mul'ata kana barreessu. Biyya Phaatimoo tureen guyyaa gooftaa sanbata guddaadha. Guyyaa gooftaa jechuun sanbata guddaa gaafa gooftaan du'aa ka'edha. Jalqaba torbanii sanbata guddaa jedhama. Guyyaa du'aa ka'uu inni hafuuraan guutamee booddee guyyaa du'aa ka'uu Yesuus kana ana hafuuraan guutamee booddee kootiin sagaleen dhaga'ee jedha. Mesiniin dubbisaa. Mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 9 kaaseen isin dubbisa. Ani Yohaannis obboleessi keessan rakkina keessaa mootummaa keessaa obsaan Yesuus wajjin hafuura keessaa isinii wajjin nan hirmaadha. Dubbii Waaqayyo duukaa waan ta'e dhugaa ba'e duukaas waan an bu'eef biyya bishaan keessaa ishee Phaaximoo jedhamtu tokkotti nan geeffame. Guyyaa gooftaa jedhamee beekametti ani hafuuraan guutameen booddee kootiin sagalee guddaa sagalee malakata fakkaatu tokko dhaga'e. Sagalichis waan argaa jirtu akka inni macaafa ta'utti caafi. Isas waldoota kiristaanaa mandaraa Efesoon, mandaraa Sirmiina, mandaraa Phergaamoon, mandaraa Tiyaatiraa, mandaraa Saardes, mandaraa Filadelfiyaa, mandaraa Leedooqiyaa jiran torbaniif ergi jedhee ani sagalee dhageen isa anatti dubbate ilaaluudhaaf garagale jedha. Dhaggeeffadhaa kana maaloo. Ani sagalee dhageen isa anatti dubbatu ilaaluudhaaf garagale yommuu garagales baattuu ibsaa warqee irraa hojjetame torba nan arge. Baattuuwwan ibsaa sana gidduu immoo ilma namaa kan fakkaatu tokko uffata gadheeraa miila bira ga'u uffatee waan takka hidhata warqeetinis qoma isaa hidhatee ture. Rifeensi mataasaa akka rifeensa hiddamaa yookiis akka cabbii hin calaqqisaa, iji isaas akka barbadaa ibiddaati. Miilli isaa akka sibiila diimaa isa boolla ibiddaa keessatti baqfamee ifuuti. Sagaleen isaa akka sagalee ursaa bishaan baay'eeti. Harka isaa mirgaa keessaa urjoota 7 qaba. Afaan isaa keessaas billaa qara qabeessa gara lamaan qarameetu ba'e. Fuulli isaa akka biiftuu saafaa ifaa. Yommuun isa arge akka nama du'ee miilla isaa jalatti nan kufe. Inni immoo harka isaa mirgaan irra kaa'ee hin sodaatin inni duraa inni booddee sana inni jirus ana takkaallee du'een ture amma garuu kunoo bara hamma baraatti jiraachuuttan jira. Du'arratti balbala iddoo warra du'anii banuu irrattis ani gooftummaa qaba. Ammas wanta amma ta'utti jiru wanta kana booda ta'uuf jirus isa argite caafi. Hiikkaan urjoota 7 harka koo mirgaa keessatti argite akkasumas baattuuwwan ibsaa warqee irraa hojjetaman 7 dhokataa ture. Amma garuu urjoonni 7 ergamoota waldaa 7niiti. Baattuuwwan ibsaa 7nis waldoota 7 sanaatti hin hiikama jedhee ameen. Egaa ituun guyyaa gooftaatti ituun hafuuraan guutamee jiru tun kadhatara jiru biyya Phaatimoo ituun hidhaa jiru jechuudha. Ituun hidhaa jiru hafuuraan guutameen sagalee teellaa kootiin na waamu dhaga'e. Gaafan galagalu immoo isa nama jedhe kana rifeensi mataa isaa hiddamaa fuulli isaa akka biiftuu saafaa kan ifu yeroon arge na'een fuula isaa duratti nan kufe jedha. Miilla isaatti gaafan kufu harka isaa narra kaayetu hin sodaatin. Durillee du'een ture amma garuu bara baraan hin jira. Jedheetu waan argite kana caafii waldoota ergamaniif jedhi caafiitii kitaaba godhii caafi jedhee natti hime harka isaa turjii 7 baatadha kan sinne. Harka isaa turjii 7 baatadha.
Haalleluuyaa. Urjiin tokkoon shammam akka geessu beektu addunyaarraa urjiin tokkoon shamma lafa kanaa meeqa akka taatu. Garuu ni gaafa argee harka isaa mirgaa tokkicha keessatti urjii torba baatee baattuu ibsaa gidduu torba gidduu deddeebi'aa. Hafuuronni torban immoo naannanii jiru. Hafuura torban sana jechuun Isaayaas boqonnaa 11 lamarra jira. Hafuura torban sun hafuura waaqayyoo, hafuura ogummaa, hafuura hubannaa jedheetu amma torbaatti lakkaa hafuurri torban sun achi jiran sun mul'ata Yohaannis keessatti kan dubbatan kun. Egaan mul'anni Yohaannis kakuu haaraa keessatti kitaaba raajii jedhamee beekama. Laa dhaggeeffadhaa kitaaba raajii waan gara fuulduraatti ta'u kan dubbatu kitaaba raajii jedhamee beekama. Jechuunis bal'inaan wanta gara fuulduraatti ta'u dubbata. Mul'anni Yohaannis akkaataa dubbannaa isaaniitiin dhaggeeffadhaa. Mul'anni Yohaannis akkaataa dubbannaa isaatii kanaan bakka sadiitti qoodama. Naa qabadhaa ishee kana. Akkaataa dubbannaa Yohaannisitti akkaataa yeroo Yohaannis argee barreessutti bakka sadiitti qoodama. Tokko wanta argamutti jiru. Wanta argamutti jiru eenyu? Isa miilli isaa akka sibiila baqfamaa, isa mataan isaa akka jirbii hiddamaa, isa fuulli isaa akka biiftuu bari'ifu. Yesuus isaan argaa jiru sanaadha. Isaanis nu barreesse kana. Tokko wanta argutti jiru, wanta Yohaannis argutti jirudha. Mul'ata Yohaannis tokko 11:20. Lammaffaan wanta amma ta'utti jiru. Inni dhufeetti argame. Inni urjii torba gidduu deddeebi'u wanta yeroos Yohaannis argaa jirudha. Isa booda immoo waan ta'utti jiru immoo waldoota torbaniif waan barreeffame. Tokko ergaa waldaan torban sana lamaa kaasee amma sadii, amma afuriitti, amma dhuma boqonnaa sadiitti waldoota torbaniif ergaa barreeffame beektu. Filadelfiyaa barreeffameera, Lodooqiyaa barreeffameera, Efesooniif barreeffameera, Sardesiif barreeffameera. Hunda isaaniif waan jedhame barreeffame beektu. Sun waldaa amma keessa jiru bara waldaa kiristaanaa kana bakka bu'a. Waldaa torbaniif ergaa ni barreesse sun. Tokkoon jaalala kee dhiiftee asirratti argadheera jedha. Isa tokkoon immoo ati humna xinnoo qabda dubbii koo eddeetta balbalan sii banedha. Isa kaan immoo ati ani sooressa geessifadheera itti garuu ati jaamaadha qoricha itti naqatanii ittiin fayyan kottu narraa bitadhu. Waldoota sana abba barreessa sun ergaa waldaa kiristaanaa yookaan bara amma waldaa kiristaanaa kee jirtuuf ergaa barreeffamedha. Inni argaa jira Yesuusin, inni argaa ture Yesuusin, inni waan ta'utti jiru barreessu immoo waa'ee waldaa kiristaanaa yeroo sana turteeti waldoota kiristaanaa amma keessa jirru amma naaf tajaajilu kanas hin hammata jechuudha. Inni sadaffaaf inni dhumaa wanta kana booda ta'uuf jiru. Inni ilaaluu qabnu kana. Wanta argutti jiru tokko Yesuusin, wanta ta'utti jiru waldoota torban yeroo sanaa wanta kana booda ta'uuf jiru yookaan wanta gara fuulduraatti ta'uuf jiru. Mul'ata boqonnaa 1:19. Kanaaf mul'ata Yohaannis boqonnaa 4 achi. Laa hubadhaa agalgaa'onnis hubadhaa amantoonnis. Mul'anni Yohaannis boqonnaa 4 achi wanta sichi yookaan gara fuulduraatti ta'uudha. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Mul'anni Yohaannis boqonnaa 4 achi barreeffamee kan jiru. Boqonnaan 5, 6, 7, 8, 9, 10 amma 22tti kan jiru wanta sichi ta'uudha. Yohaannis mul'ataan argee kan barreesse. Kitaaba raajii kan jedhameefis kanaaf. Waa'ee waldoota kiristaanaa sana Efesoon jiranii erga itti mee xumuree booda sagalee as ol kottu jedheen dhaga'ee jedha mul'ata boqonnaa 4 irraa. Ilaa dhaggeeffadhaa. Erga itti argamee erga waan ta'utti jiru itti mee waan gara fuulduraatti ta'utti himuuf immoo as ol kottu naan jedhuun dhaga'ee jedha. Mul'ata boqonnaa 4 1:4tti. Ol kottu naan jechuun isaa sun butamuu waldaa kiristaanaa wajjin wal fakkaata. Dhaggeeffadhaa. Erga lafarra jiraachisee waan lafarraa itti mee booda ol kottu immoo sagalee jedhu na waamennaan ol sokke jedha. Kanaanis butamuu waldaa kiristaanaa argisiisuu isaati. Yeroo amma keessa jirru kun deemnee akka asitti mee butamuu waldaa kiristaanaa arraabor keessatti eegamaa jirti. Gaafa biyya lafaarraa ol butamnu bineensa addunyaarratti gadhiifama. Kana bakka buusuuf jedhee ol kottu naan jedhe. Hubadhaa mul'ata Yohaannis argee barreesse isa kaan Phaaximootaa erga barreesse ergan argee amma boqonnaa 8 argee booda boqonnaa 4tti garuu as ol kottu naan jedhee jedha. Ol butamuu waldaa kiristaanaa argisiisa. Waldoomuu keenya argisiisa. Egaa mul'ata boqonnaa 5 irratti ol ba'ee mul'ata boqonnaa 4 irratti ol ba'eetu jiru. Mul'ata boqonnaa 5 irratti harka isa mirga teessoo irra taa'u keessatti mallattoo maramee keessaaf duubaan cufamaan argee jedha. Mee ishee kana na dhaggeeffadhaa sirriitti. Waldaattis namoonni baay'ee lallabdaitu, mandartis namoota baay'ee ittiin boosifteettu, ittiin boosifnee irraa lallabne. Mallattoo keenii kan Waaqayyo hidhaa keenii kaa gudunfaa keenii kenne mul'ata Yohaannis irratti kan inni barreeffame garuu sana miti. Inni mul'ata Yohaannis irratti keessaa falaan cufame suni isa ittiin mandaraatti nama boosifnu sana miti. Waaqayyo mallattoo keenii ka gudunfaa keenii ka jennu Waaqa dhuguma ni ka isa dhuguma hiikuu danda'a. Garuu mul'ata boqonnaa 5 dubbifnee isatti mannee rakkina sabbee mandara keessa jiru wajjin walitti qabnee dubbannu sun dogoggora. Mul'anni Yohaannis boqonnaa 5 mallattoon keessaaf duubaan barreeffamee cufame kun gaafa hiikamu mul'ata Yohaannis boqonnaa 6 amma boqonnaa 19 isa jirudha. Barreeffama keessaa falaan immoo cufamaan argee jedha. Yeroon kan arge nan boo'ee jedha. Waaqarraas, lafarraas,
Lafa jalaas gaafannaan namni hiiku gaafa dhibe wayyoo eenyutu hiika jedheen bo'ee jedha Yohaannis. Ituun bo'uuti jaarsolii keessaa inni tokko ka'ee hin bo'inii. Mallatticha banee dubbisuu kan danda'u, hiikuu kan danda'u, hidda Yihudaa keessaa leencichi gosa Yihudaa ka'ee moo'eera naan jedhe jedha. Haleluuyaa. Mallattoo cufamee ati argitee boossu kana kan hiiku ka'eera naan jedhe, moo'eera naan jedhee jedha. Yohaannisitti makana. Dhuguma Waaqayyo mallattoo kee rakkina kee ni hiika. Dhibee kee gaaffii ati qabdu kanatti hiikaman kenna. Garuu mul'ata Yohaannis wajjin bakka hin bu'u. Mul'ata Yohaannis kun kan inni dubbatu, mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 sun kan inni dubbatu bara erga waldaan biyya lafarraa ol butamtee rakkina bara waggaa 7 keessa addunyaa irratti ta'udha. Mallattoon sun hiikamuu gaafa jalqabu jechuudha. Keessaa duwwaan caafamee mallattoon cufamaan kuni erga maangoo qabee sun gaafa dubbatu maanguddoota keessaa kee tokko mallatticha kan baanu argameera hin boo'innaan jedhee erga jedhee booda boqonnaa 5 irraa boqonnaa 6 irratti mul'ati kun hiikamuu jalqaba. Ilaa galgaa'onni mul'atuma 5 boqonnaa 5 dubbiftanii dhiiftan boqonnaa 6 sin ceesa amma boqonnaa 6 kaftanii hiikaa mul'ata kana hiikaa hidhaa kana argitu. Boqonnaa 6 tokko kaftanii mul'ata boqonnaa 5 irratti cufaasaa ture sana gaafa hiikamuu jalqabu tokko tokkoon gaafa hiikamuu jalqabu argina. Kanaaf mana duukaa bu'aa. Mul'ata boqonnaa 6 irraa kaasee waa hiikamuu mallattichaa sanaa argattu. Yohaannisitti himamuu jalqabe waan hin arge sun mul'ati suni gaafa mallattoon sun torban hiikamuu jalqabu wantoota ta'an Waaqayyo itti himuu jalqabe ibsuuf jalqabe. Mallattoowwan torban sun rakkina bara waggaa 7 keessa erga waldaan butamte biyya lafaa irratti ta'uu jalqabuudha. As naa qabi gurra kee. Mallattoon cufamaan torban mul'atatti Yohaannis harka isa mirga teessoo irra taa'utti arge sun rakkinoota erga waldaan ol butamte bara waggaa 7 keessa biyya lafaa irratti wal duraa duubaan raawwatu. Wal duraa duubaan raawwatu. Gaafa waldaan ol butamtu hiikni mallattoo cufamaa sanaa yookaan rakkinichi ta'uu jalqaba. Kiristaanotaan dhaggeeffadhaa. Gaafa waldaan biyya lafaa irraa deemtu rakkinichi yookaan mallattoon cufamaan sun hiikame sun hojjechuu jalqaba biyya lafaa irratti. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Mallattoon sun gaafa banamu waldaan biyya lafaa irra hin jirtu. Mallattoon sun banamuun tokko jedhee banamuuti gaafa qabu rakkina bara waggaa 7 keessa biyya lafaa irratti bineensichaan jalqabuudha. Kana mul'ata boqonnaa 6 amma boqonnaa 18tti dubbifachuu dandeessu. Garuu walii wajjin ilaalla. Mee mallattoowwan hoolichi banee fi hiika isaa jedhaa qabadhaa. Mallattoowwan hoolichi banee fi hiika isaa. Hiika mallattoo hoolichi banee sana. Mallattoon mul'ata boqonnaa 5 irratti hiikame sun hidhaa ture hiikame sun maal akka ta'ee fi hoolichi hiike ilaalla waan ta'eef duraa duubaan hiika macaafichaa marama mallattoon cufamaa mul'ata boqonnaa 5 sana ilaalla. Lakkoofsa 1:14 irraa sun boqonnaa 6 irraa kaasee Yohaannisitti agarsiifamee hiikamuu jalqabee mallachitti banamuu jalqabuunsaa dheekkamsa biyya lafaa irratti gadhiifamuutu jalqaba. Mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 1. Mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 1. Misiriin dubbisa akkas jedha. Kana booddee hoolichi mallattoowwan torban keessaa isa tokko utuu banuu nan arge. Sakam mallattoo torban isa mul'ata Yohaannis 5 keessa jiru sanarraa utuu hoolichi banuu nan arge. Uumamni lubbuu qaban arfan keessaa immoo inni tokko sagalee akka qawweetiin kottu jechuusaa nan dhaga'e. Anachi ilaaleen farda adii tokko arge. Inni fardicharra taa'e immoo iddaa harkatti qabatee gonfoo tokkos isaaf hin kenname. Inni mo'aa ammas mo'uudhaaf hin ba'e. Dhaggeeffadhaa. Mallattoon jalqabaa sun gaafa banamu farda adiirra kan taa'u iddaa harkatti kan baatu tokkoon arge jedha. Namichi mo'aa jedhama akka mo'uufis yeroon kennameef jedha. Mallattoo inni jalqabaa gaafa saaqamu antikiraayist yookaan mormaa Kiristoos yookaan Kiristoos isa sobaa sana jechuudha. Sakam isa waldaan yeroo deemtu biyya lafaa irratti dhufee mul'atudha jechuudha kun. Farda adiirra taa'uunsaa Kiristoosiin fakkaachuudha. Gowwoomsituudha. Mallattoon jalqabaa sun gaafa saaqamu farda adiirra kan taa'u idda harkatti kan baatu gadhiifame inni jedhu sun antikiraayist yookaan bineensicha sana awureewusa jedhan sana mul'achuu isaati. Inni idda harkatti baataa farda adiirra taa'edha. Farda adiirra taa'uuf idda harkatti baachuunsaa tokko Kiristoosiin fakkaachuu isaati. Dabalee mo'aa kan jedhamu bara waggaa 7 sana keessa inni mo'udha. Kanaafuu mallattoon jalqabaa gaafa saaqamu eenyudha? Antikiraayist yookaan Kiristoos isa sobaa sanaa jechuudha. Sakam bineensicha isa dhufee addunyaa bulchuudhaaf warri garee isaatii hojjetanii eegaa jiran gaafa waldaan ol butamtu isa mul'achuudhaaf bahuudhaaf eegamaa jiru antikiraayist yookaan Kiristoos isa sobaa yookaan mormaa Kiristoos isa seera malee jiraatu sana jechuudha. Mallattoon jalqabaa gaafa banamu
Farda adii irra taa'a isa fardicha irra taa'u immoo iddoo harkatti qabaatu suni Kiristoos sosobaa sanaa jechuudha. Kiristoosni fakkaachuu barbaada goyoomsuudhaaf fakkaatee mul'ata nagaa fakkaatee mul'ata addunyaa amansiifata ani nagaan buusedha biyya lafaa irratti nagaan fidedha kan dura dubbanneerra bara waggaa 7 keessa yeroo darbe waan haasofne waa'ee bara dhumaa irratti yeroo haasofne gaafa dhufu nagaa fakkaata ikonoomii addunyaa kana tasgabbeessuu barbaada araara buusa biyya garaagaraa deeme sun garuu Kiristoos miti Kiristoos mormaa yeroodhaaf farda adii irra taa'ee waan mul'atu fakkaata malee dhumni isaa badiisa. Lammaffaa mallattoota lammaffaa. The second seal isaan jedhan sana mallatticha lammaffaan immoo yeroo hiikamee farda diimaa biluu tokko isa fardicharra taa'eef immoo nagaa lafarraa balleessuuf namoonnis akka wal gorra'an gochuun hin kennameef wal waraansa hamaa biyya lafaa irratti ta'udha. Meeshaan dubbisa. Sadiirraa kaasee ka'edha. Yeroo oolichi mallattoo isa lammaffaa bane immoo dhaggeeffadhaa mallattii tokko tokkoon banama. Uumamni lubbuu qaban inni lammaffaan uumamni lubbuu qabu inni lammaffaan kottu jechuu sana dhaga'e. Farda diimaa biluu fardi biraa diimaa biluun tokkosin ba'e isa fardicharra taa'eef immoo nagaa lafarraa balleessuuf namoonnis akka wal gorra'an gochuun hin kennameef akkasumas billaan guddaan tokko isaaf hin kenname. Ameen. Yeroo oolichi mallattoo isa lammaffaa saaqe immoo jedha. Dhaggeeffadhaa maal pheenxonni kiristaanonni agalgaa'onni paastoroonni qeesonni dhaggeeffadhaa. Yeroo inni mallattoo isa lammaffaa saaqe immoo farda diimaa biluu tokkotu isa fardicharra taa'u sun dhufee inni immoo nagaa lafarraa balleessuun namoonni akka wal gorra'an gochuun hin kennameef wal waraansa hamaa biyya lafaa irratti fide jedha. Kun maali? Gaafa nu biyya lafaarraa mutamnu anti kiristoos sun gaafa dhufu yookaan inni kiristoosin mormaan kiristoos yookaan anti kiraayistiin sun gaafa dhufu lafarratti nagaan hin jiru. Lafarraa bineensichi nagaa balleessa. Jalqaba nagaa fakkaatee mul'atu malee nagaa lola dha'iinsa garaagaraa fida. Waaqarraa immoo waaqatu adaba. Warra bineensicha duukaa bu'an waaqatu adaba. Bara waggaa 7 sana keessa waaqarraas lafarraas adaba jira. Waaqarraa adabatti garroobsaa lafarraas bineensichi sin adaba. Kanaaf mallattoon lammaffaan gaafa banamu farda diimaa biluu. Isa fardarra taa'e immoo wal garra'u nagaa lafarraa balleessu wal fixuu namaa kennameef baddu wal baasu namaa kennameef nagaan lafarraa bade. Kanaaf mallattoon lammaffaan gaafa saaqamu biyya lafaa irratti rakkina ta'udha. Wal butamuu waldaa kiristaanaa booda rakkina biyya lafaa irratti ta'u yookaan wal ajjeesaaf wal gorra'u dhumaatii biyya lafaa irratti ta'u argisiisuu isaati. Mallattoo lammaffaan yeroo banamu jechuudha. Mallattoo sadaffaa yookaan the third seal mallattoo sadaffaa gaafa banamu mul'ata Yohaannis sana hiika isaa isa boqonnaa 5 sana tokko tokkooniin mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 5 amma 6 mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 5 amma 6 sin dubbisa dhaggeeffadhaa. Yeroo olichi mallattoo sadaffaa bane immoo uumamni lubbuu qabu sadaffaan kottu jechuu sana dhaga'e. Anis achi ilaaleen farda gurraacha tokko arge. Inni fardicharra taa'es madaalli of harkaa qaba ture. Yommuu san wanta sagalee fakkaatu isa uumama lubbuu qaban arfan gidduudha. Qamadii safartuu xinnoo tokko gatii qamadii guyyaa tokko garbuu safartuu xinnoo tokko godhii safari jedhu nan dhaga'eedha. Ejersaa fi muka wayiniitti garuu hin bu'in jedhu nan dhaga'e jedha. Kun immoo maa inni beelaaf rakkina biyya lafaa irratti ta'udha. Mallattoo sadaffaan kun gaafa saaqamu beelaaf rakkina biyya lafaa irratti dhufu. Beela hamaatu ta'a. Kana Yesuus dubbateera. Beela midhaan nama dhibutti ta'a. Beela amma irratti ta'e beela hin jedhina. Wanta amma irratti biyya lafaa irratti ta'u wal waraansi ta'u mootummaa irratti ka'umsaa jala bultiidha malee rukuttaa miti akka bara sanaatti wanti ta'u hin jiru. Bara sanatti wanti ta'u ulfaataadha. Bara waggaa 7 sana keessa beelli ta'u rukuttaan ta'u lafarraa ol fixuun namaa waan jibbisiisaaf gadeedha. Wanta akkasii ta'e hin beeku deebi'ees hin ta'u jedha Yesuus. Wal garra'uun ammas jennu kun waan salphaamatti haasofnee dhiibnu sama biyya lafaa wal loltu kana miti. Beelli yeroo sana ta'us safartuu xinnoo tokkotu oolmaa guyyaa tokkoo taa'edha. Beela hamaatu biyya lafaa irratti ta'a. Isa argisiisuusaati. Mul'ati boqonnaa 6 lakkoofsa 5 kaaftanii argattu. Mallatticha sadaffaa mul'ata boqonnaa 6:7 immoo dhahicha harka 4 keessaa harka tokko nama lafarraa fixan immoo harka 4 keessaa harka tokko billaadhaan dhahichaan lafarraa nama fixan. Mee dubbisu sin dubbisa. 7 kaasee keedha. Yeroo lichi mallattoo isaa arfaffaa bane immoo sagaleen uumama lubbuu qabu isaa arfaffaa kottu jechuu sana dhaga'e. Yommuu san achi ilaalee farda baarqajjii tokko nan arge. Inni fardicharra taa'es maqaan isaa du'an jedhama. Mootummaa warra du'anii isa duukaa deeme. Lafa kana irratti harka 4 keessaa harka tokko billaadhaan, beelaan, dhahichaan, bineensa caakkaatiin akka ajjeefamaniif aboon isaaniif hin kenname jedha. Yoom kun immoo wal fixu namaa
rukuttaa dhala namaa biyya lafaarraa balleessa. Mallattoon arfaffaan gaafa saaqamu rukuttaa hamaa biyya lafaarratti ta'u dhala namaa irratti rukuttaa ta'u harka afur keessaa harka tokko dhala namaa lafarraa fixuudha. Mallattoon shanaffaan lubbuu bara waggaa 7 sana keessa du'aniiti. Mul'ata boqonnaa 6:11 dubbifadhaa. Nuun faradhu amma yoomiitti jedhanii isaan suni bara waggaa 7 keessa warra Kiristoos duukaa deemuudhaan bineensicha didanii ajjeefamanii lubbuu isaaniiti. Mallattoo isa jaaffaa the sixth seal sin jedhamu mul'ata boqonnaa 6:12-17. Sochoo lafaa guddaatu taa'edha. Biiftuun akka cilee taatedha. Lafti socho'ee sirbee kattaawwan dacha uumee lubbuu qabu hundinuu raafamedha. Jala bultii fuulaa fuula dhufuu Yesuus. Samaayii kanarraa mul'achuu Yesuusiif biiftuun harcaati, hojii dhaabdii, duumessi. Lafti kun hin dayyaa, lafti jala dhokatan hin jiru. Mootonni addunyaa kanaa lafa jala lixan dhabu waaqarraa mul'achuu Yesuus. Haalleluuyaa. Hin dhufa gooftaan fuulaa fuula deebi'ee. Inni yeroo waldaan butamnee sokkinuu dhoksaatti butamnee sokkinu isa kana garuu Yesuustu fuulaa fuula dhufuuf jedha waan ta'eef biyyi lafaa hundumtuu jala raafamti. Biiftuun akka cilee taateedha. Hin gurraachoftedha. Ifa dhoowwattedha. Urjoonni harca'u akka baala harbuu irraa harcanii iji muka harbuu irraa harca'u jedha. Yesuus kana dubbateera. Garagarasiitti ol duukaa deemuu isaan ilaalla waan ta'eef isa ammaa fakkeetti naa qabadhaa. Kun jala bultii fuulaa fuula dhufuu Yesuus lafarratti argamuu Yesuus samiin kun saaqamee dhufuu Yesuus argisiisa. Mallattoo isa torbaffaa. Mul'ata boqonnaa 8:1 kaasee. Yeroo lichi mallattoo isa torbaffanitti immoo bantii waaqaa keessatti akka walakkaa isaatiif gabiitu ture. Ilaashee kana dubbadheen xumura dhaggeeffadhaa. Gabii xumuredha. Mallattoo 6 kana banee yeroo jedhu boqonnaa 7 irratti waaqeffannaa ajaa'ibaa samiirra ture. Waaqeffannaa ajaa'ibaa samiirra ture kana booda garuu yeroo olichi mallattoo isa torbaffaa saaqutti gabii guddaatu addunyaa irratti ta'edha. Gabii callisuu guddaatu addunyaa irratti ta'edha. Mallattoon torbaffaan kun gaafa hiikamu gabii guddaatu ta'es walakkaa isaatiif cal jedhame jedha. Waa'ee kanaa wangeelli waan dubbatu qabu. Mul'ata boqonnaa 8:6-9 akkasuma 21tti qabachuu dandeessu. Mul'ata 21:11-15 qabachuu dandeessu. Gaafa inni mallattoo kana hiiku waaqa irratti callisuu guddaa ta'e waaqeffannaa jiru hundumaa keessaa namni hundumtuun callisee jedha. Mallattoo torbaffaan kun gaafa hiikamu malakata 7tu kennama. Malakata 7tu ergamoota 7tti kennama ture isatti fufnee ilaalla. Yommuu Yesuus mallattoo torbaffaa banetti gabii guddaatu akka walakkaa isaatiif addunyaa irratti ta'e mul'ata boqonnaa 7 kaasee yeroo waaqeffannaa guddaa booda yeroo waaqeffannaa erga ta'e booda walakkaa isaatiif immoo gabii ta'edha. Gabii waaqa irratti ta'e kana macaafni qulqulluun diippilii waan dubbatu qabu. Garuu firdii waaqayyo biyya lafaa irratti fudhachuuf dheedhuuf callisuu ta'uudha. Akkuma yeroo abbaan murtii waa faraduuf callisuun ta'u callisuu lafa irratti firdii waaqayyo jala akka ta'uuf. Sefeniyaa boqonnaa 1:7 dubbifadhaa. Guyyaan waaqayyo dhiyaateeraati waaqayyo gooftaa irratti calluma jedhaadha. Akkasuma Baaqoom 2:20 dubbisaa. Waaqayyo garuu mana qulqullummaa isaa keessa jira lafti guutummaatti sirriitti calluma haa jettuu jedha. Callisuun waaqa irratti ta'ee murtii hamaa waaqayyo biyya lafaa irratti fudhachuudhaaf jedhuuf jedhameeti. Akkuma abbaan firdii yeroo firdii faraduu fedhu namni kosha kan jenne abboom firdii waaqayyo biyya lafaa irratti jalqabuuf callisu ta'uudha. Inni gaafa oolichi mallattoo isa torbaffaa bane sana callisuun ta'uu jechuudha. Mul'ata boqonnaa 8:2 kana booddee ergamoota 7 warra fuula waaqa dura dhaabbatan nan argee isaaniifis mallattoo 7 kennamaniif jedha. Rakkina ulfaata amma irraatti hin ta'in jirutu sichis biyya lafaa irratti hin ta'itu biyya lafaa irratti jalqabaa walakkaa bara waggaa 7 waggaa 3 walakkaa ishee hafteetii torba itti fufnaa waaqayyo isin haa eebbisu galateeffannee xumurra. Si galateeffannaa yaa Waaqoo sagalee nu ergiteef amma ammaatti gargaarsa keenya duukaa turuuf jiruuf maqaan kee eebbifamu. Kana boodas yeroo qabnu bara keenya nuuf eebbisi. Barri keenya nafe yeroon keenya nafe harka keetti nuuf eegamu. Ana dhabaa garbicha keessa saba kees gargaari. Asii naa wajjin hojii kana kan hojjetan obbola tokko kanas ayyaanni kee hafuurri kee wajjin haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus jettee ameen. Torba itti fufnaa jabaadhaa Waaqoo isin wajjin haa ta'u.